Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo akkam jirtan nagaa fayyaadha. Ashama harka fuunee kabajamtoota ilmaan Oromoodha. Chaanaala tokko bannee jirra Mahammii Show hajuu asumaan deebisaa gaafii deebii takka qabannee isinii dhiyaannee jirra. Kanaafuu gaameen waliin turaadha. Guyyaan keenya akka nuti isinii wajjin guyyummaan akka waliin nu bareedu walumaan haa qofallu. Mega yoo isinitti tolee chuman subscribe like share godhaadha wal biraan nu gahaadha. Diraamaa adda addaatii fi viidiyoolee gartee koomentaadhaa fi kanaafis itti qophoonnee jirra hundaa'uu qabannee waan isinii dhiyaannee jira keenya jecha asumaan hordoftoota keenya ta'aadha nuuf falchaan afeerraatiin akkuma tokko meetii salantaa gaafadhu tokko tokko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota Mahammii Show akkamiin fayyaa keessanii Jimma Mubaarak. Yalla cuma mee mudannoo waan si mudatee jiru mee taa qabdu taa eega biyya rabaa tana irratti mee dubbadhu. Mudannoo gaafaan jalqabaaf mana arabaa dhufe. Mana arabaa niin dhufe giseen fi mana arabaa sana ani bishaan bakka qaamamatii fi kanatti addaan hin beeku boombaadhaa jira. Boombaa sanarraa hin fuudhee qalasaa so'aa akka gartee so'aa akka taaniin sana fuudhee. So'aa kana keessaa baasee dhiqee itti dhugee baatee lama moo akkana otoo hin gaafatin afaanis waan hin beekneef jecha altumaan dhugee bishaan kan madugansee laayika singizee intalti haayilaandii naaf ittee dhuftu kana dhuginaan jennaan bishaan kanaan dhugutti dhojee agarsiifna kana dhuginaan jette afaan hin beeku gisee isin quba kana gootuun lakkallaa jechuun kanaa miti kana dhugee jee akkasumas. Kan mudannoo bishaan wayinii katamin tasee baaftii. Tegaafa kan kasala nyaatte. Kasala saya biskuta jeetiin biskuta fudhadhuun aan jette intalti. Biskutaa fi kaartoonni biskutaatii fi kaartoonni kasala wal bira jira. An kaartoonni kasala kana keessaa fudhadheen kute. Gisee beeleetti fudhadhuun aan jennaan fudhadhee nyaadhee yoo inni ciniinu ni bishaawa. Gisee nifin xaamee laalullee nama bishaasaa aramni ni baraatee biskota jaanii waan ni bishoo kanallee nyaatanii ijee gurraacha akkana kana ijee fuudhees baaletti darbe. Eegas gisee intala gaafaadhu kun kasalaa kun biskota jettee na agarsiisa. Kantiin kasala nyaadde ji. Amma summaati jira ni dawwale. Giseen xiqqaa bubbule gaafaan ni bareebiidha. Giseen ammaati jira bulbule. Hayyee gaammaati jira xayyib guyyaa biraatiin ni dawwalaa hin jeen. Yaada xiyya bara xayyibatan jirtu naan jette. Xayyibatan bantanaan jette. Sekarang akas injen aja umat ya tamam. Sini fin dawal insyaallah injen. Ber tamam ibu tamam wantak kota university jira nanjat. Tamam mujara itu pakai dia university jira. University jira ber nanjat. Akas kaya sekat khawla garute khawai bi orang bicara ile sekarang. Aye me tamam mata mudannoo kan fagabta. Ani kun takana tanan qaba. Ani mudannoo guyyaa takkaan qaba. Gaafaan dura dhufeenis akkasumatti gurbaa tokko keenya bitee fayyaa biraan dhufee isa biratti immoo soo isa bira jedhu qillee lukkuun bitii naan jaan tamam qillee lukkuu tana bitii yaanii dukkaana irra gabbee qillee lukkuu tana waan hin jeebitu hin beeku tamam oggaan ifin qillee lukkuu tana akkaan jeebitu waan beeku haree gabbeetiin amma ijaan barbaadee dukkaana kanarra gartee ijaan barbaadee dhabee amma ijaan barbaadee tanaan isaan kaamaal feetanaan jaanii mire afaanin gatti majega kita nakanan kuku jenga gata berra gurade isan HP radio binan jani mere gua isan jani gamma gata tinggal di cuku ti debi kakak dia jatuh je budra gata ting gofla jilbi bede berakara lah bat je kana ti gofla langarte isi isan gardi sa umanda kaya gitu mere nu debi jani kabar hangkang garte de boleh mana fi jame adira fi kesim mana adufe isa ini Aci kesiti isawa dino kopalle aci amanna kopalle kasih binne aci galle mudunna takana tana palang kaba mudunna bere nama khabarcib te itu nama khabarcib ne akan mati gauno akka daftarni khenya len itimbo arutan habdin tikaba mudunna tenya takana tana fakkati akkasumatti gaa mudunna tenya tana agarte ga amma kuno tanuma qabanne sini dhiyaannee jirra akkasumatti nuuf inshallah gada biraatiin walitti ibnutti nagiyaan hutura nu jajjabeessaadha like share subscribe nu godhuun dagatinaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkasumatti gaa namuutu wal bira dhaabbannee wal jajjabeessinee haa wal bira dhaabbannu isiniin jenna obboleeyyan keenya ilmaan Oromoodha.
akkanaati isin jenna akkasuma anatti salaamtaa gaafadhu takka Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.